wareegamaa saglaffaa Magarsaa Boruu yookaan Ahmad Rijaal Sheek Muusaa jedhama. Kan dhalate godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaa Goggow bakka Qaalaay Kayyoo jedhamtutti. Abbaa isaa Sheek Muusaa Usmaan Jaarraatii fi haadha isaa Abbaa isaa Sheek Muusaa Usmaan Jaarraatii fi haadha isaa Ahminaa Muhammad Kurroo irraa bara 1968tti dhalate. Innis lakkuma guddachaa dhufeen hacuuccaa fi jibba sirna dargii ummata Oromoo irratti raawwatu kana jibbuun mooraa qabsoo naannawa sana jirutti bara 1988tti makame. Innis erga qabsootti makamee leenjii gahaa fudhatee booda loltuu ta'uudhaan waraana diinaa dhawaa erga turee booda abbaa buttaa ta'uudhaan lolchiisuu eegale. Keessattuu lola Raammis keessatti taasifameen diina irratti injifannoo cululuqaa galmeessisaa otoo jiruu dhumarratti lola Calanqoo irratti waraana wayyaaneetiin wajjiin taasifame irratti otoo lolchiisaa jiruu bara 1992tti wareegame. Wareegamaa kurnaffaa Magarsaa Raammis yookaan Ahmad Kaliil jedhama. Kan dhalate godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaa Goggow bakka Aloola jedhamtutti. Abbaa isaa Kaliilii fi haadha isaa Faaxumaa Alii Usmaa'il irraa dhalate. Innis umriin isaa lakkuma guddachaa dhufuun hacuuccaa fi roorroo sabaa dadhaburraa kan ka'e bara 1988tti qabsoo ABO'n durfamutti makame. Innis akkuma loltummaan xiqqoo tajaajileen gootummaa fi murannoo cimaa waan qabuuf gara abbaa buttaa ol guddate. Yeroo dheeraa erga lolchiisee injifannoo hedduu galmeessee booda bara 1992tti laga Raammis Calanqootti waraana TPLF'n wareegame. Wareegamaa 11ffaa Dursaa Hatattam yookaan Ibraahim Muhammad Tukkee jedhama. Kan dhalate godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaa bakka Gaara Gaafaa jedhamtutti. Abbaa isaa Muhammad Tukkee fi harmee isaa Faaxumaa Aadamirraa bara 1971tti dhalate. Innis akkuma qabsaa'ota Oromoo biroo cunqursaa sirna abbaa irree dadhabachuudhaan bara 1990moota keessa qabsoo ABO'tiin durfamutti makame. Itti makamee erga leenjii gahaa fudhatee booda loltuu ta'uudhaan diina laphee cabsaa ture. Itti aansuudhaan muuxannoo fi dandeettii isaa laaluudhaan abbaa buttaa ta'uudhaan diina dura dhaabbachaa ture. Innis guyyaan isaa geenyaan bara 1994tti naannoo Mayyutti wareegame. Wareegamaa 12ffaa Caccabsaa Dooyyoo yookaan Kaliif Muhammad Abdullah Hassan jedhama. Kan dhalate Gaara Mul'ataa Aanaa Gola Odaa Goggow Aloola bakka jedhamtutti. Abbaa isaa Muhammad Abdullah fi harmee isaa Zaharaa Yusuf Ahmad irraa bara 1968tti dhalate. Innis saamichaa fi roorroo alagaa dadhabachuurraa kan ka'e bara 1989tti qabsoo ABO'tiin durfamu kan zoonii bahatti makame. Caccabsaa Dooyyoo akkuma beekamu mala diina ittiin cabsan waan beekuuf yeroo gabaabaa keessatti abbaa buttaa tahee yeroo dheeraaf humna diinaa caccabsaa ture. Booda silaa duuti hin oolamtuu bara 1997tti Gaara Mul'ataa Mojotti waraana wayyaaneetiin ajjeefame. Wareegamaa 13ffaa Bonayyaa Dhaddachoo yookaan Muhammad Alii yookaan Muhammad Xiqqaa jedhama. Kan dhalate godina Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Bal'oo bakka Lolaha jedhamtutti. Abbaa isaa Muhammad Alii Usmaa'ilii fi harmee isaa Aaminaa Aadam irraa bara 1967tti dhalate. Innis maatiin isaa tikfattuu waan taateef dhalatee horii tiksuudhaan guddate. Otuma horii tiksuu horii abbaa isaa kana amaarri yookaan waraanni dargii saamee humnaan qalachaa ture. Kanumarraa ka'uun roorroo diinaa jala hin teenyu jechuudhaan bara 1990moota keessa qabsoo ABO'tiin durfamutti makame. Loltuu ta'uudhaan erga irree diinaa jechuun dargii fi wayyaanee barbadeessaa ture booda dhuma irratti otuma
fedhii fi hawwii saba koon dhugoomsa jedhee diinaaf qoma isaa kennee lolaa jiru waraana TPLFin Harargee lixaa bakka Bookee jedhamtutti wareegame. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wareegamtoota keenya hundaan fuulli rabbiitti haa tolu jechaa qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa namaatu seenaa dagata malee seenaan nama hin dagatu. Qorattoota seenaa keenya kanneen kaabaa fi kibba bahaa fi dhiha Oromiyaa keessa warraaqanii lafeewwan goota keenyaa sassaabanii asitti nu dhiheessaniin seenaan isinin dagatini jennaani. Anis kan ibsa kana isiniif godhe Guutamaa Raggaasaati. Galatooma.